Iddoo adda addaatti dargaggoonni qe'eedhuma maatii isaaniirraa otoo hin fagaatin carraa hojii ofiif uumuun ofirra darbanii kaaniifis fakkeenya ta'aa jiru. Isaan kana keessaa dargaggoonni godina Gujii magaalaa Adoolaa Wooyyuu hojii furdisa loonii irratti bobba'anii jiran isaan tokko. Dargaggoonni magaalaa Adoolaa Wooyyuu kun 5 ta'anii ijaaramuun furdisa loonii irratti gurmaa'uun hojjetaa jiranis jalqabbii hojii isaanii akkasiin nuuf qoodanii. Duraan hojii dhabeeyyii turre waldaadhaan gurmoofne kuduraa fi muduraa hojjechuu jalqabne achirraa kaane gara loonii furdisuu fi saa'olee aanaan gabaarra dhiyeessuu jalqabne. Kuduraa fi muduraa irratti yeroo jalqabaa kan gurmoofne yeroo nuti waan kanarra gurmaa'aa jirraa jennee Adaala keessallee dubbannu namni baay'een akka waan fokkoo safuu wayiitti nutti dubbataa ture. Ergasii immoo maatii keessallee Adaalalleetti wanti akkanaa waan hin baratamin waan tureefi gurmaa'uun kunuyyuu maalii jedhanii maatiillee waan baay'ee dubbachaa turani. Qacarri osoo yaadin yeroo sanii mootummaan gurmaa'u jedheennaaniin hojii caarraa ofii uumachuu kanarratti gurmoonne kuduraa muduraa oomishuu jalqabne yeroo sanii. Akkuma saniin jalqabnee hojii sarara turree kaane adduma sarara gaafa hojii jalqabnee kapitaala keenya guddifataa dhufne kan waajjirri kan hojii himaataan bakkaatti gurmuun kaarii 500 nuu kennane mudura sanirraa muduraa isaa hojjaa turre deene re'ee horsiisuurra jalqabne. Dargaggoota ogummaa garaagaraa qaban yuunivarsiitii hanga dhaabbilee ogummaa kan of keessatti qabate waldaan miseensota 5 hundaa'e kuni kaapitaalli ka'umsi isaanii xiqqaa ta'us yeroo ammaa kana loon ji'a 3 furdisaa gabaaf dhiyeessaa galii isaanii guddisaa jiru. 2010 irraa birrii 200,000 jalqabne garuu amma miliyoona 1 olii qabna kaapitaala jechuudha. Furdisnee gabaadhaan dhiyeessina re'ee jechuudha. Ammallee loon huhuqqoo binnee gabbisnee gabaadhaan dhiyeessinee gurgurra san hojjanna jechuudha. Yoo xiqqaatee waggaatti yeroo 3 ji'a 3 jiboolee binnee sangaa binnee asis furdinya akkasumallee sa'a aananiillee hin qabna. Horii magaalaa kana keessatti carraa kana bifa akkanaatiif fayyadamne furdinyaa jechuudha. Yeroo san keessatti kaapitaali keenya naannoo 200,000 ho'ee ta'a. Amma immoo guddatee naannoo miliyoona 1.5 hin gaha. Ofirra darbuunis dargaggoota biraafis carraa hojii uumaniiru. Dargaggoonni carraan hojii uumameefis faayidaa argatan akkasiin kaasu. Asitti qaxaramee hojjedha. Asitti waan baay'ee hubadhee waan baay'ee immoo irraa baradhee asitti akkam akka furdisanu gabaarraa immoo akkam akka gurguranu akka waan baay'ee baradhee gara duraa immoo hojii kanarraa akka of jijjiiru. Kaayyoo barbaadamu kan bira ga'uu fi dhamaatiin waan hin hafne obbo Uddeessaa Yuuboo ilmi isaanii yuunivarsiitii ba'ee furdisa loonii irratti gurmaa'ee hojjechuu isaa fedhii qabaachaa akka hin turre himan. Yeroo ammaa garuu ofirra darbee maatii isaaf bu'aa buusaa jira jedhan. Hojii mootummaa qabadhaa jennaan hojii mootummaa lakkin barbaadu abbaa koo ani immoo biizinesii waan ta'eef hojii koo uumisa barbaadaa naan jedha. Maaliif jennaan hojii mootummaa hojjetaallee biizinesii ka barbaadu. Hojjaa koo innaa hojjadhe yoo gurmoo'e naa dabarte anna lakkisi beeksisabii kiyyaallee fi hin darbitee naan jedhani. Ofirraa darbee ijoollee baay'ee qarqaarisaa jira. Maatii isa guddinee mana barnootaa galchee barnoota ficcisiisnee nu gargalee qarqaarisaa jira amma inni nu. Hundumaa achiin darbee ijoollee qixa yuunivarsiitii ijoollee obboleeyyaa fi barsiisaa jira yeroo kana. Itti aanaan waajjira carraa hojii uumuu magaalaa Adoolaa Wooyyuu obbo Jaarsoo Bokkuu akka magaalichaatti waldaalee 213 keessatti dargaggoota 2,000 oliif gurmaa'anii akka hojiitti seenan taasisneerra jedhan. Kana keessatti dargaggeessa 2,650 carraa hojii uumneerra. Kana hojjennu immoo misooma beelladaa irratti horii furdisuu jechuudha. Horii furdisuu irratti lukkuu horsiisuu irratti seektara garaagaraa irratti jechuudha. Indaastirii irratti qonna irratti tajaajila garaagaraa irratti daldala irratti dargaggeessa nama 2,650 carraa hojii uumnee kan hojjetaa jiru ta'uu isaati jechuudha. Itti gaafatamaan waajjira carraa hojii uumuu godina Gujii obbo Haayiluu Haroo gama isaaniitiin dursa dargaggoota kanaaf leenjii kennuun hojiitti akka seenan taasisne jedhan. Leenjii gabaabaadhaan deeggareera. Leenjii gabaabaa gaafa jennu maaf leenjii gabaabaa kenninaa kan jedhu kana ilaaluudha. Walumas bu'uurarraa namni kun barataa yuunivarsiitii dhufee nama doon baratiin dhufee yoo xiqqaate akkamitti herrega isaa qabachuu danda'a. Akkamitti herrega isaa hojii godhuu danda'a. Akkamitti tajaajilamuu qaba kan jedhuu fi biizinesii isaa akkamitti raanii godhuu qaba. Biizinesi pilaanii isaatti akkamitti hojii kan hoogganuu qaba kan jedhu san olmoos leenjii gabaabaa karaa guutuu ta'een akkaataa ittiin kennaa turre jira. Akka godinichaatti aanaalee hunda keessatti dargaggoonni hojii qonnaa fi furdisa loonii fi kanneen biroo irratti gurmaa'anii hojjetan taasisaa jirra jedhan.
Amma yoo ilaaltu furdisa horii irra naman kadhatanii irratti gurmaa'u. Kun maal agarsiisa yoo xiqqaate dargaggoon naannoo kana jirtu fayyadamaa ta'uu dandeetteerti. Godina kana keessatti kasangaan birrii 9,100 gurgurame magaaluma kana keessatti. Kana eenyu gurgure himaataa keenyatti gurgure jechuudha. Yoo xiqqaate himaataan keenya furdisa horiitti baay'ee fayyadameera. Ilaaluu hin dandeetta, nageenya fudhachuu hin dandeetta, adoolii fudhachuu hin dandeetta, booree fudhachuu hin dandeetta, shaakkisoo mataasaa fudhachuu hin dandeetta, ulaagaa kaleessa dhaqxan fudhachuu hin dandeetta, daamaa karaa walaa fudhachuu hin dandeetta. Paakeejiin kun guutummaatti lafa qabateera. Gurmiidhaan jechuun dargaggoota 31,000 fi carraa hojii dhaabbiitiin dargaggoota 31,000 fi 957 gara hojii qabatamaatti galanii jechuudha.